jirtu Ramadan akkam jajjabaattuumi nu jabaadhaa kaayyoon dhufaatii keenya dhaggeeffadhaa kaayyoon dhufaatii keenya addunyaan waan isin qabdan argee gara keessan akka yaa'u faqirfu waan ta'eef miidiyaa qabnee ufnee jirra faddoolee keessan ilaalla biyya keessan ilaalla addunyaatti himna jarriba nu booda dhufanitu isiniif galii gabaa ta'u jechuudha. Akkasii kan arguu danda'u kun gammachuu guddaan natti dhaga'ama isin illee gammaddan jechuu barbaada. Jabaadhaa rabbiin waliin jira injifannoo ni arganna.